Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii. Hiriyoottan koo nagaa qabdu? Ani nagaadha, galata Rabbii. Isiniifis nagahaa fi fayyaa bakkuma jirtanitti isiniif hawwa yaa ilmaan Oromootaa. Isinirraa turuu kootiif dhiifama isiniin jecha. Har'a gaafii hedduun keessan baay'inaan na gaafattan takka isiniif deebisa jedhee mul'adhe. Kanaaf akka obsaan na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Gaafichis akkas jedha. Namoonni baay'een yeroo poostii waa godhan wantoota nuti hin barbaanne faarratti jechuudha. Taag nu gochuudhaan nu rakkisuu gaafii jettutu baay'ata. Kanaaf isa kana namni kamuu feesbuuka irratti fedha keenyaan ala taag akka nu godhee nu rakkisneef karaa gabaabaadhaan itti ofirraa qollofuu dandeenya jechuudha. Ofirraa cufuu dandeenya. Kanaaf karaa kamiin akka ofirraa cufuu dandeenyu amma isin agarsiisa. Jalqaba feesbuuka keenyarra seenna. Sana booda feesbuuka keenyarra eega harka naan seenne booda iddoo asitti sarara sadii kanarratti cuqaasna. Sana booda fuulli kana fakkaatu yoo nu dhufe gara gadiitti buuneeti. Akkaawunti siitingii kan jedhu barbaanna. Kunoo isa kanarratti cuqaasna. Erga haala kanaan isarratti cuqaasnee booda asirratti jalqaba irratti jeneraal jedha, lammaffaa irratti security jedha, sadaffaa irratti privacy jedha, arfaffaa irratti timeline and tagging jedha. Kanaaf isa afraffaa irratti timeline and tagging jedhu kanarratti cuqaasna. Erga isa irratti cuqaasnee haala kanaan nuuf dhufa. Amma ani waan ofirraa cufee jiruuf haala only me jedhee naa dhufe. Isiniif ammoo haala kanaan hin dhufu jechuudha. Friend kan jedhu yookaan public kan jedhu irratti dhufa. Kanaaf xiyyeettii afoo tana irratti cuqaasna. Al tokko yoo nuti isarratti tuqne only me fi friends kan jedhu kanatti dhufa jechuudha. Isin namni fedha keessan malee taag akka isin goone waan barbaaddaniif only me kan jedhu kanarratti right gootu. San booda duuba deebitu. Ammas kan lammaffaa kanarratti gadi buutaniiti isa kanarratti cuqaastu. Yeroo jalqabaatiif haala kanaan isiniin dhufu asirratti off ta'ee dhufa jechuudha. Haala kanaan kunoo haala kanaan dhufa. Haala kanaan yoo inni isinii dhufe kunoo inni lammaffaa kun off ta'ee dhufa. Isin ammoo isarratti cuqaasuudhaan kunoo haala kanaan off ta'ee yoo isinii dhufe bakka kanarratti cuqaasuudhaan on gootu jechuudha. Haala kanaan on gootanii haala kanaan on ta'ee isinii dhufa jechuudha. Sana booda gara gadiitti bu'uudhaan kaniis only me gootanii bira gad darbuu dandeettanii isa kanarratti dhuftanii jechuudha. Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook ka jedhu kanarratti cuqaasuudhaan on gootu jechuudha. Isa kanaras off irraa on itti haala kanaan erga deebistan booda namni kamiyyuu yoo isiniif taag isin godhe fedha keessan malee hin seenu jechuudha. Fedha keessan malee hin seenu. Kanaaf haala kanaan ofirraa taag akka isin hin goone ofirraa gochuu dandeettanii. Yeroon taag isin godhan notification isinii dhufa. Yoo isin yes jettan hin qofa taag ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka namni wanta isin hin barbaanne Facebook irratti gadhiisee taag akka isin hin goone haala kanaan akka ofirraa dhorgitan abdiin qaba. Kanaaf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Peejii tanas like godhaa. Hiriyoota keessanis invite itti gochuudhaan itti affeeraa. Inni guddaan isinirraa barbaadu wanta beekan xiqqoo nama hin beekneef yoo qoodde bu'aadha. Kanaaf hiriyoota keessaniif share godhaa. Namni hin beekne hedduudha waan ta'eef ati kan beektu kan hin beekne saniif share godhii jechuu barbaada. Kanaaf hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagahannaaf tura. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal Aappiidha. Nagatti.